Akkam jirtu iddoo jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun Fitsumeedha. Arrammoo akkuma beekamu dilbata isaa jennudha, sanbata guddaa. Silaa cherchii deemnee Waaqayyoon waaqessina turre. Garuu haala amma jirurraan kan ka'e cherchii deemnees Waaqayyoon waaqeffachuu yoo baanne iyyuu iddooma jirrutti mana keenya keessatti iddoo deemnu hundumaatti waa'ee Waaqayyoo yaada, Waaqayyoon galateeffachuutu nurra jira. Sirriitti akka hojiinsaa bakka ga'uufii fi seexanni yeroo kana namoonni akka inni waliin argine, namoonni akka walitti dhufee Waaqayyoon waaqeffanne, namoonni walitti dhufanii akka isaan hin gammanne diinni siluma sababii hin jaallannee fi yeroo kana akkasumatti biyya tokko lama duwwaa utuu hin taane biyyoota hundumaarra jechuudha. Itoophiyaan biyyoota addunyaa hundumaarra kunoo Eeshiyaan, Awustiraaliyaa eessaati diinni akka namni walitti dhufee gammachuu waliin hirmaanne, akka namni Waaqayyoon waaqessinee fi hojiisaa isa guddaa hojjechaa jira jechuudha. Nuun immoo isa kanarratti hojii diinaa kanarratti dammaqnee sirriitti Waaqayyoon iddoo jirrutti waaqeffachuutu nurra jira jechuudha. Waaqayyoo waaqeffamuu fi haalaan hin daangeffamu. Ani isa kanatti namana. Waaqayyoon yeroo waaqeffannu sababii cherchii dhanne duwwaaf mini. Waaqayyoo guyyaa hundumaayyuu waaqeffamuutu irra jira jechuudha. Kanaaf har'a ergaan ani qabu Waaqayyoon kadhachuudha bakka iddoo jiranitti, keessumaa ummata keenya naannoo Wallaggaa jiranii dhugaama dubbachuu fi waa'een isaanii baay'ee garaa nama nyaata, baay'ee nama gaddisiisa. Namni dhalataa Oromoo ta'e achi naannoo sanarra jiru akkamittiin rakkina akkamii keessa akka jiru isaaniif waaqa isaanii duwwaatu beeka jechuudha. Isaaniif immoo nuun immoo iddoo mijataarra warri jirru, haala mijataarra warri jirru Waaqayyoon kadhachuufitu nurra jira jechuudha. Waaqayyoon kadhachuufitu nurra jira. Maaliif isaanis namatti himatan, namatti iyyatan yoo dhaban iyyuu Waaqayyoon hundumaa gararraa jiru immoo isaaniin in arga jechuudha. Kanaaf furmaati hunda keenyaayyuu amma yeroo kanatti Wallagga duwwaayyuutu hin taane furmaanni hundi keenyaayyuu Waaqayyoo isa jiraataa ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf iddoo jirrutti Waaqayyoon akka kadhannu, saba keenyaaf Waaqayyoo akka inni biyya kanaa fi biyyoota keenya hundumaa oolchuu fi Waaqayyoon akka kadhannudha ergaan ani qabu. Wangeela keessaas immoo iddoo tokko dubbisaa isuma dhuguma haasa'uu fi ani wangeelatti nan amana. Wangeelli dhugaadha, wangeelli karaadha, wangeelli jireenya. Kanaaf wangeelatti illeeyya'u, takka wangeelatti illeeyya'u. Maaliif wantoota godhe dogoggoran godhe hundumaatti illeeyya'uu nan danda'a, garuu wangeela kanatti illeeyya'u. Kanaaf dubbii dhugaa kanatti sababiin amanuu fi wanta godhu hundumaa immoo isiniifin sheerii godhaa deema jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irraa nan dubbisa. Nagaan isin biratti nan hambisa, nagaan koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan irraafamin, hin sodaatinis jedha. Kanaaf wangeelli nu jajjabeessa. Sagaleen Waaqayyoo yeroo raafamni akkasii sodaan akkasii dhufu nu jajjabeessa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo hin sodaatinaa jedha. Kanaaf nuun immoo sodaachuu hin qabnu. Irra caalaansaa Waaqayyoon kadhachuudha. Obboloota koo, irra caalaansaa Waaqayyoon kadhachuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhatan taanaan, inni oolchaa ta'uusaa hin beektan taanaan yoomiyyuu in yaaddoftu. Anamma makiinaa karaarraa badee, istooratu cufame, cherchiitu cufame, yeroo kanatti yaaddoo inni guddaan kan nuun qabaachuu nurra jiru namoota Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii utuu hin godhatin yeroo kanatti addunyaa kanarraa darbaa jiran. Lubbuu amma ba'aa jiru keessa namni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin amanin jiraachuu danda'a. Inni kun immoo ana malee immoo gara gonkumaa tokkumaa dhaquu hin danda'u kan jedhe immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosii
inni dhugaa ta'e inni jiraataa ta'e isa duwwaadha jechuudha. Kanaaf akka laayyootti ilaaluun qabnu kun jireenya sababii ta'eef biyya lafaa kanarratti wantoonni nuun goonu guyyootaan wantoonni nuun adeemsisnu hundumtu isa biyya lafaa kanarratti hafuudha. Wanti nuun goonu hundumtu jechuudha. Namni iyyuu qabeenyaa mana qabuuf yookaan immoo qabeenyaa fayyaa qabuuf inshuraansii gala. Akka biyya kanaatti kanan beeka inshuraansii kaffalu isaaniiti fayyummaa isaanii yoo dhukkubsatan hospitaala dhaqu manni isaanii yoo gubate inshuraansii isaaniitu baasa. Garuu lubbuu keenyaa fi inshuraansiin keenya maayinni yoo jennee yaadne inshuraansii keenyaaf lubbuu keenyaaf inshuraansii kan ta'uu danda'u ilma Waaqayyoo Gooftaa Yesus Kiristoos duwwaadha. Dhaloonni kana beekuu qabu. Dhaloonni utuu kana hin beekin immoo du'anii biyya lafaa kanarraa yoo darbanii jireenya bara baraa sana argachuu akka hin dandeenyedha. Jala muree kanan isinitti himu obboloota koo. Kanaaf Gooftaa Yesus Kiristoositti amanuudha. Waaqayyoon immoo kadhachuudha. Haalli garaagaraa yoo jiraate immoo sodaachuu dhiisuudha. Wanta gochuu nurra jiru immoo of eeggannoo gochuu nurra jiru hundumaa goone Waaqayyoon immoo kadhachuudha. Waaqayyoon immoo nu oolcha jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo gargaarsa Waaqayyoo immoo ofii keenya irratti argaa deemna. Maaliif keessa keenya akka gargaarsi Waaqayyoo nurra jiru keessi keenya dhugaa nuuf ba'a jechuudha. Keessi keenya dhugaa nuuf ba'a. Maaliif utuu irraafamna ta'e utuun sodaanna ta'e biyya kana keessa amma dhaqanii istoora keessaatii wantoota nyaataman wantoota dhugaatii kana akka sooftii kana waan hundumaa guurratanii galu. Inni kun jireenya keenya oolchuu hin danda'u. Har'aaf boriif nu gargaaruu hin danda'a. Garuu jireenya hafuura keenya oolchuu hin danda'u. Lubbuu keenya oolchuu hin danda'u. Biyyi lafaa ammam akka isheen gatii hin qabne kan isin beekuu qabdanii biyyi lafaa ammam akka isheen gadi buutee jirtu kan isin beekuu qabdanii biyyoonni guddatan hundumtuu balbala isaanii cufatanii galaniiru. Biyyi keenya isheen Itoophiyaan biyya iyyeettiin jennee yaadnu immoo namoonni achi keessa jiran immoo of eeggannoo guddaa akka isaan godhan adaraa keessan ergaa tokko tokkoon hundumti keessan itti himaa. Maaliif waan tokko biyyi lafaa waan tokko gochuu hin dandeenye Ameerikaan inni guddoodha jedhanii balbala isaanii cufatanii galuurraan kan ka'e oomaa gochuu hin dandeenye. Kanaaf Itoophiyaadhaafis Ameerikaadhaafis Awustiraaliyaadhaafis Eeshiyaadhaafis biyyoota Afrikaa keessa jiran hundumaaf jechuudha. Kan wabii ta'u Waaqayyo duwwaadha. Waaqayyo isa jiraataa duwwaadha. Kanaaf obboloota koo ani waanan isinitti himu tokko yoo jiraate Waaqayyoon kadhachuudha. Iddoo jirrutti wangeela dubbifachuu, Waaqayyoon kadhachuu, na oolchee jennee yeroo hundumaa fuula Waaqayyootti boo'u fuula Waaqayyoo turuu nu barbaachisa yeroo kanatti. Kanaaf wantoonni ilaallu hundumtuu akka nun naasisne dhugaadha. Baay'ee nama dhiba yeroo ala kana keessaa ilaalanii sodaan jiruu fi haalli jiru baay'ee nama dhiba. Kana jechuun maa inni bakka wanta itti amanatan tokko akka hin jirre mul'isa. Wanti abdii godhatan tokko akka hin jirre mul'isa. Nuun garuu abdii isa jiraataa ta'e sababii qabnuu fi akka isaanii waan dhufu duukaa raafamne waan dhufu duukaa isaan duukaa ooyisuun qabnu isaan duukaa warra biyya lafaa duukaa amma danda'ametti dubbii Waaqayyoo akka kanatti itti himne sagalee Waaqayyoo dubbanne Yesus Kiristoos fayyisaa fi oolchaa kan ta'e isa duwwaa ta'uusaa dubbanne dhaloota kana oolchuutu nurra jira jechuudha. Kanaaf har'a cherchiin iyyuu hin jiru yoo ta'e mana keenya keessatti iddoo jirru hundumaatti Waaqayyoon kadhachuu, Waaqayyoon eeggachuu, Waaqayyoon amanachuu isa kanatu nurraa eegama jechuudha. Kanaaf ani dhaamsanii isiniif qabu har'a akka kootti dhaamsanii isiniif fidee dhufe har'a
waaqayyoon amanachuun waan hundumaarra caala. Naasu tokko malee sodaa tokko malee jiraatu waaqayyoon yoo amanattan. Garuu waaqayyoon gooftaa Yesuus Kiristoosin ofirratti moosisne taanaan arrayyuun birrattu, boriyyuun birrattu, amma dhumaatti birrattu. Garuu gooftaa Yesuusin jiraataa gootanii lubbuu keessan irratti yoo moosiftanii sirriitti waaqayyo gooftaan isin gargaara. Harki gargaarsa isaa immoo isin duukaa jiraachuu isaa immoo waaqayyo in mul'isa. Waaqayyo akkasumaan isinan gargaara. In sodaatinaa jedhee akkuma wangeela isaa keessatti caafamee jiru jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. In sodaatinaa bichaa jedhee waaqayyo akka namaatti nama biraan darbu dhiise. Waaqayyo in sodaatin erga jedhee booddee in sodaatinidha. Bakka gargaarsi isaa akkas nu duukaa jiru dhibbatti amanachuutu nurra jira jechuudha. Inni erga jedhee booddee nurraa immoo kan eegamu amanachuudha. Waaqayyo na oolcha, waaqayyo na gargaara jennee amanachuudha jechuudha. Kanaaf dhugaadha. Hundumti keessan iddoo jirtanitti uummata wallaggaarra jiranii fi intarneetii fi silkiin erga irraa cite guyyoota isaa bubbuleera. Even ani maatii koo erga dubbisee baay'ee yeroo dheeraa ta'eera. Kun immoo hundumaa kan sodaachisudha. Hundumaa kan gaddisiisudha. Kanaaf iddoo jirtanitti please kanan isin kadhadhu uummata wallaggaa fi afaan taane waaqayyo akka isaaniinis gargaaruu fi dhugaadha. Maaliif akka mootummaan biyya sanaa akkas garaa jabaate? Maaliif namoonni hundumtuu yeroo kanatti inni dhageeyyu of eeggannoo utuu godhuu du'aa jira. Gurra isaatiin kan hin dhageenye immoo dhukkubichi maal akka ta'e illee utuu gurraan hin dhageenye yeroo du'anii baay'ee nama gaddisiisa. Akka nama tokkootti namatti dhaga'ama. Kanaaf adaraa keessanii kan inni isiniin jedhu kadhannaadhaan bira dhaabbadhaa. Sagalee taa'aa fi immoo dhugaadhaa uummati wallaggaa neetwoorkii fi silkiin hin qabanii. Kanaafiyyuu adaraa keessan adaraan isiniin jedha. Baay'ee guddaa galatooma. Baay'ee waaqayyo gooftaan isinaa eebbisuun jedha. Iddoo jirtanitti kadhadhaa. Waaqayyo gooftaan isinaa gargaaru. Nuunis kadhatumaan keessa darbina. Yeroon kun immoo hin darbama. Waaqayyo warra isaa amanatuu fi warra isaa hin amananne gargar baasuudhaaf yeroo jirudha. Barichatu bara dhumaati. Kanaaf qalbii keenya jijjiirrannu wangeelatti amannuun isiniin jedha. Isa kaleessa dheengadda yaannu hundumaa dhiisne fuula keenya gara waaqayyo isa jiraataatti utuu deebisne baay'ee gaariidha. Baay'ee waaqayyo gooftaanii isinii wajjina ta'u isinaa eebbisu. Kanumaan jechuu barbaada. Arra kanaafidha kananii dhufee iddoo kana jiruu fi gooftaanii isinaa eebbisu. Kadhataan iddoo hundumaatti namoonni hundumtuu akka gargaaramanii fi bakka maaliif garaa nama gaddisiisaa baay'ee garaa nama nyaata sababii ta'ee fi waaqayyo namoota warra dhukkubsatanii mana qorichaa keessa jiran akka inni gargaaru waaqayyo yeroo ammaattis immoo qabamuuf kan deemaa jiruuf waaqayyo asuma irratti ingaa jedhee akka dhaabuu fi kadhati keenya baay'ee barbaachisaadha. Dhiifamaa fi araara waaqayyo akka nu godhuuf immoo fuula waaqayyo dura turuun baay'ee barbaachisaadha. Isiniin jedha. Dhaamsa koo kanan isinitti dubbachuu barbaade. Dhaamsa koo kanaani tarii namni tokko lama dhagee dhugaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal akka ta'e namoonni hin dhagayini jiraachuu danda'u. Utuu kana hin dhagayin immoo du'aan immoo asirraa darbu sababii ta'ee fi sagalee koo tokkicha kana dhaga'anillee namni tokko lama yoo oolee anaaf gammachuu guddaadha. Waaqayyoos kanatti hin gammada. Kanaaf adaraa keessanii kadhannaadhaan saba keenya bira dhaabbadhaa. Warri abbootiin amantii warri waaqayyo dibee baroota keessatti isin kaase hundumtuu waaqayyo gooftaan maccaa akka inni saba keenya gargaaru, akka inni nu wajjiniin ta'u, akka inni nu geggeessuu fi saba keenyaafis namoota biyya lafaa kana namoota gooftaa Yesuus Kiristoosiin utuun fudhatanii jireenya bara baraa dhabanii rakkachuuf
gara fuulduraatti adeeman kanaafi waaqayyoo akka isaaniinis oolchuu fi waaqayyoon kadhachuutu nurra jira. Isaaniif hin kadhanna. Ani gama kootiin waaqayyoon nan kadhadha. Isinis waaqayyoon kadhadha. Waaqayyoo oolchaadha. Waaqayyoo gargaaraadha. Waaqayyoo abdii keenya iddoo abdii dhabnutti, iddoo sodaannutti waaqayyo nuuf abdii keenya isiniin jedha. Baay'ee galatooma, baay'ee waaqayyo sinaa eebbisu. Guyyaa gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Yesus Kristos fayyisaadha.